Yooyaa kuno akkuma argaa jirtan hawaasni keenya xiqqaa fi guddaan FC Sharangibee deeggartoonni isaanii kuno akkuma argitan kana fakkaatanii tapha hawwiidhaan eegamaa jiru jechuudha. Tapha FC Sharangibee fi urjii Faransaatu taphachaa jira. FC Sharangibee fi urjii Faransaatu taphachaa jira. Kilaboota lachuufuu carraa gaarii hawwinaa taphni kun tapha jaalalaati. Tapha tokkummaati. Akkasumas gartee naamusa jaalala keenya wal garsiisuudhaan hawaasni keenya biyya Awurooppaa keessa jiru inshallah ijoollee Sharangibee xixiqqoo asitti argitan kana akka Lamine Yamal faa akka Mbappé faatti kilaboota Awurooppaa gurguddoo keessatti yeroo isaan taphatan rabbiin nu garsiisu inshallah kun fakkeenyummaa guddaadha. Hawaasni keenya akkanatti walitti dhufee as keessaa ijoollee jajjaboo xixiqqoo tana oomishnee gabbaafna inshallah rabbiin wajjin ta'a. Jabaadhaa isin jedha baga irra deebiidhaan ammoo bagatti isin ga'e Sharangibee fi FC urjii فرنسا بشرا غاري سيناوينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. غلطهم يا سيدي جاي. Ya, Vita. Come on. Ya. Okay. David Gunde. Daba. Push. Asin basa me और शुक्री थी asin अलग बात अभी कौन है asin अलग बात हमें Ya. Hello. Did you Essa tu warro fada fale. Bayi na kagachu. Ko zole tu ko tanala. Lamine fa kama pe kani kesa ba ye chukero na gartani miti. Kuraja. Bishan duina kwasi kubba ta chunendan. Bishan duina gulubu nandan bishan tigenina. Ne okuro itigafatama presidenti kilo Sharangibee kunoti ega ga charra gari sinawina ne kuno hawasni oromoda adunya rajuru kallatiran sinda wacha jiru me tamni wagga qopaw jiru kun saba ketif oromoda civis hawasa ketif mal bo qaba akamitinal barakana hala bareda sas majra jalqabbi garida rabbi jere barabarakana yalla sumay kada Lamine fi Mbappé as keessa babna jechuun inshallah ijoollee xixiqqoo tanii keessa galatuun eega Hello. Hey. kubbaan ala bahee jira. Akkuma argaa jirtan FC Sharangibee fi FC urjii biyya Faransaay wajjin taphachaa jiru jechuudha. FC Faransaay fi FC urjii Sharangibee wajjin taphachaa jiru. Oh, FC Faransaay goolii galchee jira. Gool. FC Faransaay goolii jalqabaa goolii tokko lakkoofsisee jira. FC urjii Faransaay goolii tokko lakkoofsisee jira jechuudha. Gool Faransaay. Si dombiri fenno waliin tapha seera. Dombiri fi Holland hojii taphatee bira. Okay, kilabiin FC dombira immoo FC Holland hojii taphachuudhaan 3-2dhaan mo'atee jira. Amma kun tapha marsaa lammataa taphatamaa jiru jechuudha. FC Faransaay goolii ajaa'iba galchee.
yaa dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtan kana laala ijoollee xixiqqoon ardii Awurooppaa keessa jiran hawaasni keenya akkanatti walitti dhufee tapha ilaalaa jira. Taphni dirree lama irratti taphatamaa dirree A fi dirree B'dha. Dirree B irrattis tapha adeemaa jira. Kubbaan harkaa gama alaa bahee jira. Daanyonni kubbaa taphachiisan daanyota lammii biyya Jarman uummata adiidha jechuudha. FC shanan gibee carraa argatanii turanii itti fayyadamuu hin dandeenye. FC'n urjii Faransaay taphaan akka mo'aa jiru fakkaata. FC kinder FC Faransaay ammas kunoo goolii itti dabaluu fakkaata. FC Faransaay FC France kuwaasii adabbii rukuttaa FC France argatee jira. FC Faransaay rukuttaa adabbii argatee jira. Diqqomaaf rigooriin ta'in jechuudha. Penalty miti. Rukujibsisina. Abang sedih kan kita ni? Ambar mana masih bar? Isi riba kes kira mau kemana bar? Walau apa sih? Malah sedih kan kita beda. Abba baru harus bar. Lal dikko maaf sarara gubbatti sila rigori taa'ee jechuudha. Rukuttaa penalty ture. Rukuttaa penalty jala dikko maaf rabbi baase jechuudha. Gisti, Gista. Oh, Faransaay ijoolleen Faransi dhugaa dubbachuuf tapha hawwataa taphachaa jiru. Takka duwwaa qofa osoo hin taane ijoolleen Faransaay akka gaarii taphachaa jiru. Federeeshiniin barana ajaa'iba dalaga. Meedaan kana. Meedaan kanami? Daanyaan kana. Internaashinaal no daanyaan. Bar waan mootanii fi bar. Miti wallaahi miti. Internaashinaal no. Egaa uummata adii mee? Uummati internaashinaal. Kinder, raus. Halo, dirree keessa deemuun dhogga. Kuno deeggartoota kun kilaba shanan kun kilaba dhombiri kuno dhembur osoo gazaalii taphatee bari inni mo'ani taphannee mi gazaaleeti abba buru siyaala je dhombira akkuma maqaasa
أكون أبابرو وانا تدفت برا دون بيرسدي قال كم هذا برا دبر سلاتي جرات جيب جوني نياتا تروي جو هولندين موت gammachuusi dhagaamemi gadaa kana jechuun baga gammaddan FC shanan gibee deeggartoota hedduu qaba laa deeggartoota FC yoo agartan FC shanan gibee deeggartoota hedduu qaba ijoolleen Hoolaand hin danda'amne. Ara Hoolaand kubbaan ala baatee jirti hin dhaqqabu. Amma ekkee jechuun ekkee kornaa. Amma dhufeemi. Korna argatanii jiranii korna dhaa jiranam. Urjii Faransi cara argatee ture. Okay ammas kubbaan kasaanitii argatanii jiru. Kubbaan ammallee وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. saat matahari raja Barang lega. ganda borana leke cina tidur. Isi tabatani? Taban lega nata. Gana tabatani ni? Ya. Cara gari. Undi arsi dia raja dia aja. Original am bega ni in bega. FC Borana negelle Borana len jira. Goli lama fagal cejila gol. FC Faransa goli lama gal cejila. FC Faransa. Urji Faransa. Qeerroo Faransaay baga gammaddan kilabni keessan kunoo lamaa fi duwwaan FC shanan gibee dursaa jira jechuudha. FC Urjii Faransaay lamaa fi duwwaan dursee taphachaa jira. Achi galchan. Urjiin Faransaayii taphatan. Kilabni Faransaay kilaba jabaa. Egaa jidduun akkanatti wawwaraamne kasinitti deebinu ta'a. Akkuma argaa jirtan kun hawaasni keenya kana fakkaataa. Nama racite torban kun torban Oromoo ardii Awuroopaati. Torbe Oromoo torbe hawaasa keenyaati jechuudha. Nyaannis dhugaatiin nyaata adda addaa iddoo kanatti argama. Obbo Suleeman hawaasni Oromoo addunyaarra jiru kallattiidhaan isin daawwachaa jiru. Egaa kaamma mee haalli amma haga ammaa jiru kunii fi akkasumas faayidaa bu'aan ispoortiin Awurooppaa akka Awurooppaatti amma taphatamaa jiru kun dhaloota bor dhufaa jiruu fi hawaasa keenyaaf bu'aa akkamii faayidaa akkamii qaba jettee amanta?
agartee hawaasa walitti fidaa ummata walitti fidee ummata yeroo dheeraa waliin argeen as keessa taa'ee haala hojiitiin haala adda addaatiin nama walitti dhufin ispoortii kana sababeeffachuudhaaf namni iddoo kanatti wal argu malee hawaasni biyya kanatti iddoo gammachuu isaatiin ta'ee ta'aa dhufaa jira yeroo ammaa kana Jarmanii keessatti magaalaa Erlaangenitti guddaa jalqabaan asfaagii erga jalqabee kanaafuu uummanni gara hundaa yaa'aa jira kallattii jalqabee gammachuu isaanii agarsiisaa jira hawaasni Sulaiman keenya galatoomii keessattuu ani akka yaadutti dhaloota dhufuuf biyya kana keessatti gartee kan akka Laaminii fa'a kan akka Mbappee fa'a hundi isaanii Afrikaa irraa dhufanii nus gaa ilmaan biyya kana keessatti hundi kennaa horaa jirra. Ijoollee xixiqqoon illee tapha ni qabu kilaboota gara jaatu jira kan ijoollee xixiqqooti. Bara kana tapha ijoollee qopheeffamee jira. Mee ijoollee biyya kanatti keessatti guddatan akkasittiin bahan jettee namantu yaaddu. Fakkeenyumaaf hoggantaan tokko dhufanii haa taphatan malee daa'imman kunuunni kun daa'imman piroojeektii keessa jiru. Piroojeektii keessatti leenji'aa osoo jiran immoo jedhamatti asitti illee dhufanii yeroo akkanatti hawaasa ofii Oromoo wajjin dhufanii taphatan ijoolleen kun dandeettii cimaa adda addaa raafidan asitti walitti agarsiisan waan ta'eef waan hedduu isaafillee namatti horuu akkasumas ijoollee biyya kanatti dhalatanii dhufaa dhufachuudhaaf yeroo gabaabaan booda Bundesliigaa fi Champions League fa'aa keessatti tiima adda addaa Laaliigaa fa'aa keessatti arguudhaaf deemnee carraan kun amma turan turre garuu amma zamanas haaluu kana waggaa shanan darban keessa akka malee ismaan Oromoo biyya kana keessatti heddummaataa waan dhufaniif daa'imman heddummaatan kun immoo bifa orgaanaayizii ta'ee hammatamanii jiranii hundi isaanii tiima adda addaa keessa jira piroojeektii adda addaa keessa jira amma yeroo boqonnaa kanatti immoo Oromoo wajjin asitti walitti qabamanii hundinuu tiima ijaaratanii yeroo taphatan waggaa 3-4 yookaan yoo guddate waggaa 5 boodaan ilmaan as keessatti arginu tana Bundesliigaa yookaan Piriimer Liigii keessatti akka Inshallah akkasii usulee kiyya galatoomii egaa walitti deddeebi'uudhaan yaada fuuna jechuudha. Kanaafiyyuu kaan gammaatiif waan uummata keenyaaf yaada qooddeef hawaasa keenyaaf galatoomii si jedha. Ulfaadhu usulee. Abshir. Akkuma argaa jirtan laal hawaasni keenya ijoollee xixiqqoon ni jiranii amma kilaboota gara 5tu jira jechuudha. Kilaboota 5 kun ammoo ijoollee xixiqqishu Laaminii fi Mbappee fa'aa jechuudha itti taphatan ijoollee taniin inshallah bor bakka guddaa gahanii isaan argina jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan ijoollee xixiqqoon dirree kanarratti taphatu jechuudha. Kilaba ijoollee xixiqqoo qofa kilaba 6tu jira. Kilabni kuno inda astaya kita inda golai akkuma argaa jirtan kan kunoo laal asuma keessa arra Laaminii falleen Mbappee falleen bahanii as keessa ijoolleen tun yoo kabur guddattee bakka geetu taate biyya isaanii maqaa yaamsisu keessattuu dhalattoota ilmaan Oromoodha. Biyya ati barreenyaadha ati golee gajirta kanistu Fußball. Torwart jechuun goolii ega jechuu kun akkuma argitan FC Shanan Gibee fi FC Alii Biraati jechuudha. Kilaboonni tunniin lachuu FC Shanan Gibee fi FC Alii Biraati taphachaa jira jechuudha. Ka ijoollee xixiqqoos ni qabna barana. Amma garuu shaakala taphachaa jiru. Tapha seeraan hin eegalle kun tapha shaakalaati. Kan kilabni uffata keelloo uffatan kilaba FC Ali Birraa artistii beekamaa qabsaa mirga dhala namaa hayyuu Oromoo artistii Ali Birraatiin maqaan isaa moggee jechuudha. Kan kun ammoo FC Shanan Gibeeti. Ibro Spielst du auch, ja? Gehst du spielen? Dem tapat. Inji ijoollee barbaran oomishaa jira biyya kanatti Oromoon Awurooppaa keessa jirtu hirriiba rafaa hin jiran. Kaan mas biratti arginu amma kilaba 2 qofa malee gana hedduutu jira. Kan ijoollee xixiqqoo jechuudha.
Ali Birra. Live waraabaa jira. Kuno akkuma argaa jirtan kilabni kuno la kilaba Ali Birra la FC Ali Birra ilaal. Kuno mee amma akkamitti seenuu akkamitti seenaa jirtan? Nagelle Borona. Oh. Ya. Kilabni kun kilaba Ali Birrati malee keessanillee akka malee bareeda. Ya. Ya. Ega malee keessanillee akka malee bareeda osoo anayyuu malee keessan tokko naa kennitanii. Ega Ali Birra goota Oromooti qabsaa mirga dhala namaati hayyuudha bara maqaan isaa seenaan isaa hojiileen inni hojjetee dabre hundi ni jiraata baga maqaa kanas moggaafattanii ega carraa gaarii isin hawwine jechuudha itti aanuudhaan FC Ali Birra kilaba divizoonii lama qaba jechuudha kun tokkoffaadha ka ijoollee xixiqqoollee kunoo uffata killoo san kilaboota uffatanii taphachaa jiranii maashaallah boru ijoollee tun akka laamiinii fa'aa akka maappee fa'aa taatee gabbaati maqaa Oromoo dhiyaamsiftii dhiisigaa inni dhiyaamsiftii inshaallah akkasii ishi kuno FC Ali Birra odaa Oromootiin as ba'anii FC Ali Birra dhugaa dubbachuudhaaf bara dabre keessa kilaba amala qabeessa jedhamee badhaasa argatee kilaba dhugatti kabaja naamusa gaarii qabu kilaba maqaa qabanne kanaan waan gaarii hojjechuu malee waan hamtuu fi waan fokkisaa ta'e yeroo jennu jedhanii maqaa goota qabsaa hayyuu gameessa Oromoodha rabbii warra jannatal firdoosi naa qananiisu kuno laal FC ana kennaa jira FC Ali Birra kuno FC Ali Birra badhaasa kuno laal maaliyaa na badhaasee jira galatooma ulfadha abseen ga obboleessa kiyya saahiba kiyya waadaa kuma naaseenatti kuno FC Ali Birra na fide jira dhugaa dubbachuudhaaf FC Ali Birra goota qabsaa mirga dhala namaa hayyuu Oromoo maqaa isaa kana na badhaasuu keessaniif baay'ee kuno obbo Duulaa jedhamanii egaa ka oomishaa jirtanii kuno ijoollee biyya tanatti kilaba lama qabdanii kilabni tokko ammoo Bundesligaadha ka liigaa lammaffaa ammoo kuno ijoollee xixiqqoos ni qabdanii meega akkamii qophaa jirtan bara dabres gaa amala qabeessa naamusa qabeessa maqaa gootaa maqaa hayyuu qabsaa Oromoodhaa kana qabannee waan gaarii malee waan hamtuu hin dalaynu jettanii amalaan kilaboota Awurooppaa kana hunda caaltanii badhaasa argattanii jirtanii barannoo akkamitti jirtan? Ali Birra waan naamusa qabuuf nutis naamusa qabaachuun Oromoon hundinuu naamusa qabaachuun barbaachisaadha. Ali Birraan kubbaa miilaa keessaas qabsoo keessaas bakka hundaa'u lafa jirrutti biqilaa jiraachuu qaba. Har'a isaatu malee maqaan isaa hin duune ni jirra nuti ilmaan isaati. Guutuun Oromoon biyya kana jirtu hundinuu ilmaan isaati ni jirra dhalootarraa dhalootatti darbaa maqaan isaa ilma tasuma hin dagatamu. Ali Birraa fi Haacaaluu keenya hin jaalanna wallistoota artistoota keenya qabsoo isaan godhaniitu har'a asin dhugee afaan kana isaaniitu nu hambise isaanirraa waan dhugee nuti isaarraan kana qabannee itti fufuun keenya asumaan jira injifannoon uummata Oromoo. Carraa gaarii isin hawwinaa kanatti taasisee FC Nagelle Boranaa hojii taphattan fakkaata. Egaa carraa gaarii isin hawwinaa FC Ali Birraa ulfaadhaa carraa gaarii. Egaa hawaasa keenya ergaa kana isin agarsiifne booda bal'inaan deebinee ka walitti deebinu ta'a. Hagasiifuu nagaa keessanaa jiraadha. Jidduu walitti deddeebi'aa asitti deebine jechuun illee jidduun boqochaa hafuura baafachaa jechuudha. Akkuma argitan kilabni Haacilleen jira. Akkuma Ali Birraa jirutti FC Haacilleen ijoollee xixiqqoo qaba. Kilaba guutuu jechuudha. Kilaba lamatti taphataa. Inshaallah hundi keessaniyyuu obsaan hordofaa jidduudhaan isin kan dabarsinu ta'a. Nagaa keessanuu jiraadha. Asheetatti yaala.